Bukan tahu jam. Enggak namni jadi watari garo. Madu jadi mana namni jadi hinta. Rakong kabuan te. Kuni jadi mata ikut te kana wa kanggura kana. Oleh kaya rogo mali rogo berbacsa Rogo suuta. Aduh demi wano aku tanne gari itu. Ati garo ati duran dia ko dia sakana mudam tu nanti mana dia mana ya dah waktu tu nanti ati ronda. Maronde. Mana timba yana tu mana gata kalan dia tu cewa yana tirin kan. Mal bayana ke malang goda yero kinti. Yota tahu di dia mati ege jame garu gangare ege tahu di dia mati dia sakenya ti batisi mucang koba. Tidak dia sana. Mari nyuai selama kati dah boleh tu sih. Mana jole Mari, jualan tak. jole bota na har kuch rasa. Asik dulu mari saja entah kelo le sana dah tu dia kita at fakar. Allah ya kita senda. Mana mesti jerif tak? Mana jerif? Kaje. Kabur mas. Ati kira dah senda ya. Juga akas oh. Mana ni mana hiti cala mana ujian tebak kasih gak khandura tu galah tebak. Enggak umaro di itu. Mare mage tahu tu murai mata kita dulu yang cara mare. Dia mesti jemah. Jirtu nageenyi fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota kiyya. Annagaa kooti galata waaqayyoo gaara maaliif dhuftee jechuun keessan oolu akkuma kaleessa waadaa isinii seene jechuudha. Duraan dursee ulfaadhaa galatoomaa isinii jechuun jaaladha. Baga gammaddee warri naan jettanii gorsa bareedaadhas warri naan jettanii galatoomaa ulfaadhaa isinii jechuun jaaladha. Egaa ammoo akkuma viidiyoo sana keessatti abbaa miliyoon piraankiin irratti hojjedhaa isin jedhe jechuudha. Piraankiin kiyyas nan deema maaliif yeroo koo gubaa ergan taane ergan amma sa'aatii kanatti garaatti hin baanne maal gochuu yeroo koo gubaa nan deema jedhee tanan jechuudha. Kanan isa piraankii godhu piraankiin kiyya kana milkaa'uu abdii guddaan qabame maal naan jedha fakkeenyaaf asimarrattuyyuu deeminaan jedhamoo akkuma naan jedhe wanti hundumtuu yeroo qaba naan jedhamoo maal naan jedha laata isinis na faana turaayi. Anis immoo haala kanaan viidiyoo kana piraankiidha akka piraankiitti jechuudha. Isa pirankii godhee ka'ee yoo inni maal akka inni naan jedhu gaafa hubadhe san booda pirankii ta'uu isaa nan dubbadha jechuudha. Egaa kana fakkaataa samuuna kana jechuudha. Walitti deddeebinee pirankii isaa ta'uu wantoota nama bohaarsan isaa ta'uu isiniif hojjenna. Akkasuma isimmoo laayikii sheerii koomentii akkasuma sabiskiraayibii gochuudhaan dhufaana turaayee isiniin jechuu jaalanna. Asumarraanii dhufaana bu'aayi. Mee maal naan jedha abbaan odumaan dhufaa jira jechuudha. Amma itti bilbilee yaame koottee dheerii dhufe jechuudha. Dhufe na faana ture. Waasiin malee dhon qabaa. Maali wanta waan hin taane yoo ta'u hin taane maali. Mana laastee ture. Amalaa waan isin jechuu barbaade kakalee ani hin gadda isin jechuun jechuudha. Ani hin gaddaa maal laallama isin hin jenne garuu yeroo kana hunda turee laallamis omtuu waan hin jirreef
osoo yeroo koo gubuu baadhee amma samuun kana sun paaspoortii kiyya argadhe jechuudha yaadatan. Naalamtee Eenka ofumaaf nuuf laate. Wantoon jiru. Amma jirudha. Dhugaa. Maalfis shawwadaree kun shawwadaa maal jedhu. Shawwadaa qabu. Jiru. Jiru. Dhugumaan jedhan. Dhuguma. Dhuguma maalina shoofaree amma bakka duraallee namni akkana yaamaa jiru argaa jirtaan bootasii argine kootti akkanaan jiran. Ani immoo beekoo irratti ilaalaa jedhee kanan ture. Amma immoo dhugaan illee ta'aa waan hin jirreef osoo hin deemee yeroo koo gubuurra. Duran taa'ee jechaan. Namni jedhee waa taaree garuu waa dhiyoo jedhe malee namni jedhee hin taa'u. Rakkoon qabu waan ta'eef. Kun yeroo ta'e itti illee ta'e kan waa akkaan godhatana. Ta'ullee kaa yeroo maal yeroo gubuu barbaachisaa yeroo deemee shaggaadha. Aduun deemee waan nu hafi guuttannee gaarii miti. Ati garuu ati durallee akkuma deemsa kana muddamtu nan deema kana jala ooftee to'atillee nan deemte yeroo hundaa. Maal yeroo hundaa? Maal ati hin bayyanattu maal waggaa takka lama illee teessee bayyanattee deemtaan. Maal bayyanattee maalan godha yeroo kiyya gubuu malee? Maal rafti hin barbaachisu? Ammatti nan barbaachisu. Amma boruurraa paaspoortii kiyya argachuun barbaada. Maal jettu? Dhiisina akkana lole amma illee yookaan ilaalee argitee amma tanaan duraa yookaan ta'uu dhabuu danda'a akka jettu kana ammaan booda immoo garuu laallamtee ati ofii yoo laalte immoo laattee laallamte. Ofiin of laale kanatti bitee. Mi'a madaqii daalla immoo amma mo'ichi dhaqiiti. Ees? Achuma kaan. Bakka kam? Hospitaala dhaqee amma dhaqiiti. Kilinika. Silaa kaasitti mul'ata yoo erga kun hin mul'anne hin jiru jechuudha. Hin mul'ata isaa dhugumaa garuu kun akkamitti ilaala sitti dhugaadha. Dhugaadha ta'uu hunduu akkasumatti ilaalama dura manatti ilaalamee ta'ee yoo jira ta'e immoo gara kittibaata fudhachuu wantoota akkasiisanitti deema. Waan kana dura hunduu fudhachaa turte gisee duraan isa. Maaliif? Marfee fudhatte. Hoomii. Gisee dura Dangalee hoomii fudhatte. Dangalee fudhatte amma dura fudhatte. Duraan qaaxaqaa ture karoggaa miidhate. Amma wanni kun dhiqamuu barbaachisinaarii garaa. Beekan. Jechuun amma ilaale waan tokko dura amma isaan gaafatte isaantu beekaa. Biroonni fayyaa. Horii fayyaa. Maali akka ta'e yookaan immoo amma ani amma gaafachuus hin barbaadu sa'aatii kana keessatti. Gaafachuu hin barbaadu ta'uu didee miti. Yoo ta'e ta'uu didee miti eegee jamee garuu erga hin galee eegee ta'uu didee miti fakkeenyaaf isaatti mucaan koobaa ta'ee osoo lama ta'anii gaariidha wal taphachiisuu waan akkasiisan yeroo baay'ee naa kaasta. Ammoo yoo tolee jedhee egaa ta'uu didetti immoo yeroo fi gubuun bu'aan qabu yeroo fi adeemeenis hanga ta'e maallaqa barbaaddadhee haga na gaafatan kana deemuu na barbaachisa. Yeroo fi itti fayyadamu. Ataan manaa wanni gootu ataan duruma galtee jedhe galmaa tallee dura galtee amma nullee dubbannee to'onni kun haa ta'uu jenneetuma tarii immoo akka carraa ta'ee fi namni akkuma siin jedhe ofii jedhee fi ofii hin godhatu. Kun hojii waaqati waan ta'eef yoo guyyaa eeggatee dhufu waan ta'eef inni guyyuma ofii amma yookaan dhufuu isaan oolu waan ta'eef yookaan guyyaa ofii eeggatee dhufu waan ta'eef ammallee ati waan ammaa obsiitii dhiisitii achillee mee hojii nallee ta'u guyyaa tokko hojii nallee sammuu yookaan torbee kana keessa jechuudha. Hojii nallee ati isaan hundaa achitti cheekisii godhanii laallamtee jechuudha. Achirraa bakka laaltee afootti birraa dhufurraa illee deemte.
Bukan mau gata uga dufutan Maal dedi. gochuun laala taa'ee maal gochuun taa'ee laala silaa kun hojjamee argangaan. Ati numira netti kuma numira taa'an barbaadu namatti deemsa kana malee. Uga takka deemu numira itti raftii goote waan ta'a. Maalan godha taa'ee maalan godha. Maalan jedhama. Mana nani maatii ofii biraa yoo taa'e waan tokko maatii ofii biraa yoo taa'e uga tokkodha. Ati nu ishuma numira taa'uu dadhabda. Mana mucuma kana bira illee xiqquma yoo teetteeche waan ta'eef daar jettee mucaa ambiraatuutti nu dabaltaa dhiisi. Kan biraa isa fiidaree sila yoo hojii waaqaan ta'e. Amma akkasirra hin jiraasiin jedha. Akkas dubbiin akkas. Amma deemuudha. Amma dhiisi irratti ilaalimee beekamu irratti ilaalite amma. Ani akkuma siin jedhu goonaa siin jedhame amma. Akkam? Dandhee laallamta dura achi dhattee mee. Laallame bes. Laallame. Maata laallamechaa hin jirtu? Maaree rakkoon qabu kun kan ogeessi fayyaa ajaji waa forgidii. Soba ta'e na wani hona. Oo kan soba illee ta'uu danda'a. Wanni kun amanaa hin jiru. Soba miti qaama ana bichaadha kan ittiin laallamaa uummata guutuudha. Ani kan beeku ani laallamaa kana kun amma sirraa dhagee malee dura namni hoggaa naannoo barbaade kiliinika deemeeti. Maarree achittis kanumaan nama laalu kanumaan laalu bara. Jechuun manatti laallachuun hin jiru akka duraan ani beeku. Akkanumatti laalu isaan meeshaa kana kennaniiti. Meeshaa sanii meeshuma sanii laalu. Anis immoo yoo akkanatti manitti laalee. Akkaataa namatti himu kachi. Akkaataa natti manitti laalee tanaan bakka yoo laalu hin jiru. Amma ka'e. Ka'ee nan ergadha. Maal ergatta irratti ilaaltaa si jechaadha maal ergatta. Ammaan tanaan duraa ta'uu diduu ammaan booda kan ta'uu danda'a maaltu beeku. Achi dhadhee ta'uu isin jechaadha. Maal godhu isaan waaqaa ol jiru? Jechuun minaalbaata wanni kennamuu jiraate. Wanti kennamu wayitu hin jiru ani fudhadhu iyyuu sonaa kennanii. Maali? Maaliin ati waaqa taatee waaqa caalti. Hin barbaadetti ammaan boodaati. Fudhadhu waan takkaa fudhadhu. Maali? Maaliin fudhadhu yoo naa kennu akkamitti naa kennu akka carraa kiyyaa. Fuulduratti yoo ani amma deemuu hin barbaade walumaa galatti. Yeroo koo kan tanaan dura qisaasessee iyyuu hin ga'a. Anuma irratti hin xumura. Irratti ilaaliti akkuma isin jedhu irratti ilaaleeti. Deemsa illee dhaqqabda deemsa illee wanni ammatti himuudde hin jiru deemsa illee. Inni dhaqqabda bu'uura deemta. Kana jibbaatuma geechetuma deemta. Maal dhaqqaba umuriin namaa deematuma deema waan hundumarrattuu. Kun hin deemu. Kanarrattis hin deema sanirrattis hin deema. Kamtu caala? Hojii irrattis hin deema kallachuu irrattuu hin deema. Kamtu caalame? Hojii. Kamtu caalatta? Umuriin namaa harri boruu miti borummoo har'aa miti. Isaa akka guyyaan deemumee beeke kamtu caalatta? Hojiitu caalatta moo inni kanatu caalattaati? Maatii argachuu caalatta? Erga hin taane. Eega argatee ammas mee giddiidha wanni taasifnu hin jiru. Giddi wanni ta'u hin jiru. Oduu giddiidha wanni ta'u ta'e namni gizuma jedhetti argata. Waan jedhamu ta'e. Kanaafuu amma kana laali ani wanni si jechaaru yoo minaalbaataan gidee duraan ittiin deemsan marfeessuun. Lakkoonoo marfee fudhattee deemtu jechuudha. Gidee duraa sana fudhannee. Oo fudhadhee mucaa fi ajjaa shaniitii miti ani biraa deemu yeroo isaa. Maal akka fudhatte? Fudhatiin deemtaa jire? Amma fudhanne gidee isaan tokko. Erga saniiti kanan galeeru takka malee fudhadhee san booda nan deema. Yoo fudhadhee ani qobsuma. Minaalbaata osoo ta'e kanan jedhamu. Garuu namoota baay'eedhaan warroonni akkas taa'ee tuumurrite garaa oduun kiniinidha. Kiniinidha hedduun hin beeku garuu anamma walumaa galatti haasaa hin barbaadu. Haasaa hin barbaadu obbo. Torbaan lamaan kana keessatti deemuu qaba. Ji'a kana keessa deemuu qaba. Ani faasitti beeknu akkasas hin jaalatu immoo ati deemsaa. Maal eenyu su'aa makkaatti dabalee tosi?
Maali? Ijoolleen taate? Asii biroo maarii isaa deemta. Qeleellee seenuu edda. Asii birrii argite natti fakkaata. Allayyaa kichaa seentaa. Maal namni si jedheef ta'a? Maal naan jedheef? Ati qileedhaa seentaa. Dhugaa akkasuma. Maanani mana ofiitii caalamaa hojjette bakka si gaa kaan duraatu galata bakka. Hingahu maaloo dhiifte. Maarree maa keessa taa'u xumurame maal taate dhumee kun caala maali? Deemi si jemma. Deemi si jemma rinjande. Deemi naa artaa ishee. Maaritti maan jira sila nan deema. Taan durallee samuun dura tokko nan deema. Ishii mee ergasii ammoo dhiisee maatii barbaannaa maatii tokko argannee jedhe. Ammoo hin ta'u. Na fuudhaan. Ilaaltan deema. Bakka maatiitti na ejje. Ati deema ati nu hojjedhata. Ati nu hojjettu kun gaafsanii. Marree fuudhuun keessatti baree waa takkaan haftamu immoo. Isa na eeyyamte? Yoon deemera. Yoon deema? Nuruun ergadhachaan jettu? Amma maalidhaaf fuutare? Maali? Maalidhaaf fuutare wanti itti fuudhannaa dhiba gabbarri hin jiru. Waan itti gabbarte. Waan nuu ergitaa gaafa deema? Waan gabbartee fuudhu siin arga. Wakti nyaatta. Akkas godheetii maqaamee boraadhaan baqa. Boraan dheeti laalamtee. Laalame lama laalama haara. Abboo ani laalama fi kana natti ibsina. Ani jarri kun soba sitti kennina nama. Laalame. Gaafa kan yoo hiyyata. Yoo hiyyaaleen ta'uun millu. Yoo ofii eeggatu. Kanaafuu maal laajjetta reefu? Maal laajjetta? Maala jiree ani mee dhiisii beekamoo kaan kaachi dandeeti. Ammallee daallamteeti. Asirraan booda kan ta'u soo ta'e ta'uu danda'am. Yoo ta'us baate wanni goonu hin jiru. Wanni harkaan godhatan hin jiru. Jettaniidha. Galuuftaan akka yoo hojjetan. Dhuguma haaree abbaa miliyoon. Maali? Dhuguma jettanii. Maa kokkolfitaa? Mee dhuguma naan jedhii kokkolfaa jirta maal akka ta'e mi'a? Buon buarta. Buon lisi. Sokki. Buon jir. Ma taatare? Maal jedhii? Lisi. Kanuma eeggatee dhufanii. Ati immoo tana ji'a 5 asteechee fi amma guddaa sitti ta'e. Maaliin godhate? Gazzaba achii baratte yoona akkaatti qoxxoraa jirta jira. Warri? Eenqa. Ji'a meeqaatiin na darbe? Ani har'a ji'a gana na fudhadha. Ji'a akkana na fudhadha. Isa irree guutuu gajjettan. Ji'a gangalee ji'a meeqa ji'a ganaati. Birriitti meeqa birrii ganaati. Isa irree gaartan. Frank. Frank. Mee dhugaa? Sobii? Isa rakkee? Esa Frankin. Dhuguma taa'e? Mee rabbi jedha. Akkam ree? Jadi ke hordoftoota waan jettu. Nama na raafachiiftee tara Frank na goota. Frank in the surprise. Surprise in the prank. Surprise in the prank.
Hordoftoota keenyaa kana fakkaata abbaa miliyoonii miira isaa laaltanii jirtu jedheetiin yaada somarraanii. Eshi kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam nagaa keessanii jira jirtu isiniin jedha. Dhiifama kaa dursaa nullee kunooyi seenirraa badaa deddeebi'aarraa. Guyyaarraa kanammoo anis akka kaameraan kun immoo firaankii ta'anii iyyaanne iyyuu agarreeddeedha. Akkuma amma dubbatamu haasawii immoo tasa guyyaa kaleessaa wajjin haasawii haasofneeti. Edda immoo haasaa kanarratti amma ati miliyoon kun firaankiin irratti hojjette. Kan argitan kana kunoo ilaalu waan ishiin jechaa jirtu walumaan ilaalaa irra kunoo kana fakkaata jechuu barbaadeen na dubbisuudhaaf ishiin kan hunda ammaa fi baga nu gargaare jechuu barbaade tanaan haala miliyoon. Baga nu gargaare. Waaqayyo ulfaatu jennu. Amiin eeyyeen akkasii. Garuu ani jechuudha dura hordoftoota keenyatti himeen ture viidiyoolee gadhiiseen ture atin argi. Dura moo ani akka dhaqe. Atin argine kana. Maala dhosi ture yoom gadhiifte. Beekatumaaf issi dhosse piraankii nuti. Dhugaa ani waan ayyaana kanaan dura sanii asitti ani maallee piraankii kanallee hojjedheetis hin beeku. Viidiyoo irratti illee argamee hin beeku naaf. Ilaaleetis hin beeku. Kanaafuu mee sapiraayizii siif haa ta'u jedhee taa'anii siin jedha karaa fuulduraattis kan beeku waaqu. Hawa guddaa hin jiru waan ta'e waaqayyotu beeka. Kan isaa guddaa. Galatooma ulfaadhaa waan faana turtanii fi miira abbaa miliyoon daawwattanii argitanii jirtu. Dafqee gammachuu keessa sirbi dafqee. Amma sirbi gammachuu keessa wallaalaan jira jirga. Dura immoo gaa kana naan jettu. Ibannani dhuguma see amma kun akkuma kun odeenga damcoo si daawwaltee too buutaan hin jira akkanatti kootu hin jettu san. Ani ammallee silaa duratti silkii haasaa jirta. Silkiin kun immoo acha shakkaa rammaa isin jechuudha ta'an isaan to'a akkasii immoo deeftee kan oonaan jettu. Baqa amma sirmaa si dhoo gullee nenne kaasilaa ergan taane ta'e yoo diddeen deemta ta'an wanni goonu jiru. Uduu diddee jechuudha. Uduu diddee jechuudha. Amma illee si dhoo guufan ta'a kaane akka kiyyaatti. Uduu diddee maali barare? Kanaaf. Kana fakkaataa nagaan nu tura hordoftoota keenyaa walitti deddeebinaa sanillee nu jajjabeessaa isin jenna. Immoo piraankii ajaa'ibaa qabadhe isin dhufa samuunii kan tun piraankii miti baay'isawee miiruma abbaan Allee fideen dhahamu. Torbee kana keessa fideen dhahamu.